yeroo dachiin akkanatti dhootee waggaa 10,000 as dachiin akkanatti dhootee ibiddi hin qabannee jedhan. yeroo kana keessatti ijoolleen Oromoo Saudi Arabiyaa jirtu miskiinna waa dalaganna jettee biyyaa baate makiinatti wal hiitee uffata walirraa baaftee qullaa dhakaa duudarratti wal guurtee waan duraan nafxanyaan jedhan ilma Oromoo irratti hin dalagin walirratti dalagaa jirti. yeroo namni badaa qiyaamatu bu'uu hedaa ibidda burkaana Afariin keessaan qabate kana ka'ammootuu daaraan isaa Yaman dhaqqabe bahra gubbarraan achi tarkaanfatee Yamaniin akka duumessaatti itti golgoleesse kana keessatti ijoolleen teenna makiina irratti wal hiitee lafarra wal harkisaa jirti. kuni salphinna itti jabaadhaa itti fufaa martuu ka inni argatu guyyaa qiyaamaati. wanni takka wanni naagaluu dhabe hooleyyii biyya Arabaati homaan beeytu jedha namni hedduu lubbuudha. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس لب مراتو كبجاك عبد إسلام ما كيست يولين هولتيمتي وان دوبا جرا وان أكنت والاتكاسي والنياتشسي نمن كل وفتا وللراباسي مكينة تهدي والحركسو رب أغرسيس إبدي وقا قرآن أكنت تهن عفرين كيسان أوه يكون اللي واحدنا ما يادتي سوقبا إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة دتين سوتشوتي غاري تيتي غافا جدي واني أسديم اللي ألفات هذا رب نها إيغو وجول لي أكنت والفتو تنالي والافتو التلالتني هنجل لسنا يمن كان خيسن تاني والله سلارنا نبغى ما هبلا بي نبغى مدي أرجعوا بنشم كرا وتما ينسودي هاي سمالي والله لازم كرتيمي تكيد كان سلا خبلا كان إذا نتي والله لبوا قرن بازي كريسا كم سلا والله لازم سنقولي على بوتان كمني أبغى بازي كوبا بدي تو على اللي جسودي كذا دي سلا والله لازم نقدرني ولي كيانا خادم أمة قال لا لذي سنين بدوان ستاني بل قال لا إلمان قال لا أنا سينان كمني على بوتان كمني أنا هجوم كمني ما جدا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم والورانتن dhagaa walirratti guurtan wal fanniftan
warraaftan maal diina komattani sinuu diinaa walitti diina maa diina komattanii baranam harka nurra ambaa walii rifattanii fi harka irraa muramesanii rifattanii lakki homaa isinirraa nafne kijibdoota Oromoon guutuun kijibduudha hin albaataniin jedha Oromoon guutuun keessan kaasii wal fitu kana ganda kiyya abboo gadhaabbadhuun jettanii ni bar ganda kiyya irra gori jettan malee kijibdoota isin Oromoon guutuun gara laafis takka waliin qabdan wal waraantan lafarra makiinatti hiitanii lafarra wal harkiftan wanni isin walirratti hin dalayne hin jiru hin kijibdan naasuu takka namaan qabdan isin. Sundeem wani gara ijoollee keenya tajimmaa ta'e deemaa jira. Duraanis ani ijoolleen jimmaadha duraanis saayibni keenya ijoollee wallooti baay'inaan harkee tana wajjin hin jiraannu beekte. Kanaafuu amma imalli kiyya gara ijoollee jimmaa teenyaati gara jimmaatiin deemaa jira. Ijoolleen ta'e tajimmaa eessa jirtan? Xiqqoo boodee dhufaan jira inshaallah bara amma imala irraan jira karaa irraan jira. Dhugaa rabbi. Kana keessa waa jirani mee uma tokko hin jiran dhagaa malee sagaleen takka hin jiran. Ijoolleen teenya nama tokkoon nama lamaan kophaa gaara kana keessa deemaniitiin dalagaa soqatan turtaa dheessaa gaara gubbaa deemanii jechuudha. Tarii yoo agartanii beela'anii deebitan mana namaa bakka hoolatiitti tiifamtuu re'een agartanii wanni adda addaa jiru laalanii itti goranii Oromootu jira jedhaniitiin nyaata kadhatanii irraa dhugaa deemanii jechuudha. Amma immoo sun badee warri Arsii Harargeetuma warri Harargee Arsiituma miskiin gaara keessa deemu ko Harargee illee ka Arsii illee ka waan takka quban qabne kun akkuma duraanis gaararraa gadi bu'ee miskiina kadhatu qabaniitiin lubbuu isaanii baasanii jechuu waan jarri irraa quban qabne adaraa rabbii jedhaatiin waan kana dhaaba ijoollee Arsii Harargee illee dhaaba waan kana maaliifi bootaa wal jala jijjiirtanii tumaa jirtan yaani Arsiinis kama ofii tumaa jira malee Harargee illee kama ofii tumaa jira. Agartanii warri walloole miidiyaa irraa wararrabsaa jiru kunniin akkaawuntii tiktaakii isaanii guddifachuudhaaf beekamtii argachuudhaaf ummata gowwaa kana erganii ummata gurguranii jechuudha. Isin ijoolleen agartanii gadi yaatanii yoo nama qabaa isiniin jedhan qabdanii nama fidnee tumtan kun mataan keessan isin dalagaa gowwummaa akkamii qabdan jedhee bar kan namni miidiyaa irra taa'ee as bakkuma fedhe taa'eetti nama qabii fidii tumii yoo isin jedhutti qabdinaan fiddee tumtu mataa akkamii qabdati.